badii kee argitaniiti kunoo. Badii koo maaliin godhee jaalmar? Badiin kee gaafittiin mooyi har'a. Ani sin jaaladha. Sin jaaladha jennaani sin sodaadha wayii sitti hin fakkaatiin. Sitti himuu waan hin dhiisu waan na danqe hedduutu jira. Har'a garuu gara badiinsaatti deemta waan ta'eef qabsittiin haa baddu. Sittiin hima na dhaggeeffatu akkas muraati kun. Waan ati goote si sossobaan ture malee sitti himaan turree jechuudha. Inni kun si balleesse. Kanaafiyyuu sittiin hima har'a na dhagaye. Waan ati goote. Hayyee. Waan ati goote qabsoof baate mana. Qabsoof baate ijoollee jajjabduun filee sitti kenne rasaasan itti sii guute meeshaa fileen sitti kenne. Jabaa sin jechisiisu sun. Jabaatu si jala jiraa fi jabaa taate argite. Jabaatti jala jiraa fi jabaa taate jabaa jechuun garuu jabaa walitti qabanii sanaan miti. Jabaan ijoollee yeroon hir'ina jiru meeshaas fuudhee rasaasas fuudhee ijoollees filee kaa naamusa qabdu kaa suusii hin qabne ennaa jettanii warra dabeessa maalii warra suusii na rakkisanii hin ajajaman ennaa jettu si jalaa fuudhee nama kaanitti laafaa meeqa hir'uu meeqa ka qabu suusii meeqa qabu ennaan itti kennee hojii hojjetan jaboo warra sana simiti quba qabaadhu. Ijoollee jajjabduu akkasii waliin loltanii walii wareegama guddaa kaffaltanii maqaa horattani. Achuma dur.